artistii beekamaa fi jaallatamaa uummata Oromoo keessatti kan qabu ture. Artistiin Caalaa Bultumee faarsaadhaan as ba'ee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitaniin jecha Oromoo odeeffannoo haaraa qabannee isiniif deebinee jirra. Odeeffannoon keenyarraa waa'ee artistii Caalaa Bultumee faarsaa isaa haaraa irratti ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Akkasumas illee warroonni viidiyoo kana immoo like hin gonne akkasumas illee share godhaa social media qabdan hunda isaarratti illee share godhaa dabartaa. Yoo share gootan jaalladha artistii keenya jaallatamaa kana faarsaa isaallee akka inni namoota hedduu bukkee ga'u kan gargaarudha jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu viidiyoo kana share gochuun jalqabaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannetti isin dabarsu. Akkuma isin beektan egaa artistii kan ture gara faarfataatti kan deebi'e artistiin Caalaa Bultumee uummata Oromoo keessatti jaalatamummaa fi akkasumas illee bara sirba qabsoo bara maaster pilaanii bara wanta hundumaa jirullee artistii uummata Oromoo bukkee dhaabachaa ture keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa dhiyeenya kana immoo oduun xinnoo ishee gurrassiin bu'ee ture gaafa artistiin keenya kun gara faarsaatti immoo gara amantii kiristaanaatti immoo achi deebi'ee agartanitti jechuudha. Ergasii booddee artistii kanaanii hundummatni Oromoo hundinuu yoom faarsaa baasaa jechaa turanii jechuudha. Egaa artistiin keessan kun amma kunoo faarsaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira isiniin jechaa jira daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya kun faarfataa amma ta'eera jechuudha. Egaan amma kaasee faarfataa jechuu jalqabna. Faarfataan Caalaa Bultumee kunoo faarsaa haaraa faarsaa isa jalqabaadhaan dhufee jira jechuudha. Faarsaan isaa mata dureen isaa duuba hin deebi'u kan jedhuu fi dhiyeenya kana gidduutti kan gadhiifamudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa warroonni faarsaa kana jalqaba isaas ta'ee faarsaa guutummaa isaa dhaggeeffachuu barbaadan YouTube chaanaalii Caalaa Bultumee dhaqaatii subscribe godhaa. Ammaaf garuu akka Caalaa Bultumee toora Facebook irratti jedhee sirba faarsaa haaraa YouTube chaanaalii Haaraa TV irratti qabadhee isiniif dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu artistii keenya faarfataa Caalaa Bultumee kana bukkee dhaabannu faarsaa isaa kana dhaggeeffannu adaggarru baga gammaddan jechuudha barbaada gama godhaanii. Akkuma kana faarsaa baasuu isaa irratti illee kan gammaddan yoo jiraattanii koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa fi akkasumas illee jaalala keessanii faarfataa Caalaa Bultumee fi agarsiisaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon qabadhee dhufe har'aa kana ture. Amma xumuraatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.